argattee gara biyyaatti deebitee galaarti. Jimmaa gara jetti yooma lafa wayii bitattee naannoo jagootiin arganaan jetti. Lafa wayii booreedhaa gwaddinyaa kootiin birrii 200 naani keessa jedhee hoggaa sadiin ture jechuudha. Lafa wayii itti na agarsiise. Yoom ijaarta gaanaan jetti haa ta'u baguma lafuma wayii bitatte alhamdulillah jette bakka kana booddee hondoo hin gaabbu yoomatti ijaartee naan sii eega dhufe naan jetti. Laan jedheen ati naannoo iddoo sararatanyaa koo miti eegduu koo miti jedheen. Haadha kooti sumaa ijaaree itti galcha jedheen gwaddinyaa kooti rabbii jedhiiti. Nuuf deemti dadhabdee jirti. Guyyuma tokko keessaa bultu bara naa ijaarii jedheen. Sana booddee naa ijaaree gurbaan kun jechuudha. Nan gaabbaa boon. Naani keessaa hidhee liqeeffadhee kunoo naawwii jabal kadhee gadi naa rabsu abbaa galataa kooti birrii 30 laa liqeessa yeroo sana jechuudha. Kanaafan gadi bahee hin rabsine naawwii afaan jabaadhe jechuudha. Dhiisee radasii goolaa. Sana booddee mana sana anaa jalqabee isiin galtee gaafa guyyaa lammaffaa mana keetti achi deebi'aan jiru. Mana koon deemaa jira. Rabbi orma haadha siifa godhuu. Wallaahi sana booda hafuuraan baafan. Sagalee sana Abdulwaayir itti ergeen jira. Viidiyoo godhee jechuudha. Yaadannoodha. Sagalee isin godhaan na argite jechuudha. Mana kiyyan deemaa jira. Mana kee deemaan jiruudhaan jetti. Bakka nagaatti haadha ormaa haadha siifa taasisuutti na eebbifte. Achumaan isinuu karaa akkanaa deemte jechuudha. Sagalee isii yoo barbaadan amma isinii banuu danda'a. Sagalee kana nan balleessa yoo jedhe hin danda'u. Taa'ee manneen halkanii guyyaa akka baraattu boo jechuudha. Jaartii kiyyaaf rabbi duraan arga jechuudha. Akkana baraate yeroo na kaffee yeroo namni na tuqe sagalee isin badhadha. Yeroo namni natti tole sagalee isin badhadha. An du'atti dhiyoon jira. Anuu isin bira deemuudhaan dhiyoon jira. Kanaaf haadha kiyya waan na gubduu qabdi. Isinii galee kanaaf haadha kiyyatti hin bu'inaan na jedhu haati koo haadha saadiqee caaltee haati koo haadha warra du'anii caaltee miti. Dagadhee haadha namaan tuqu. Baalageen kun na arrabsee na tuqee yookiin haati isaa duutee jirti jechuudha. Haadha isaa isa arrabseefu nan gaabbaa jira dhiifama haadha kee arrabsuu kooti. Wallaahi laatiif dhiifama guddaa. Haadha koo tuqee haadha isaa na arrabsiisa. Haadha isaa san tuqee fan araaraamma jechuudha. Haati waan balleessitee qabdu hin deessee malee. Sote mube bira koti. Waan sagalee san narkee jira. Sore on lagi request godhee din jira. Utuu ol deebitee haati kiyya mana koo keessaa naa teessee jechuudha. Ishiidhaaf jecha liqeeffadhee warri naa liqeesse kaan naa arrabse kaan galatumaan maallaqa isaa fudhate kaan immoo miidiyaatti beesii himadha jedhee na liqeeffachiisee narraa fudhate jechuudha. Tokko tokko madaan jechuudha riyaalumti. Tokko tokko immoo kanaawwii na eeggatanii narraa fudhatan maallaqa jara. Utuu guyyaa tokko haati godhattee mana sana keessa teessee duutee haga ta'e gaabbii hin qabu isinii galee waan hawwitte dhabdee haati koo. Awwaan na gaggabsu jira. Biyya galuullee Abshir bira koti. lambaraan biyya gallaanan. Kanaaf ani malee wanni na boochise kana malee isin boochisuu barbaadee isin gaddisiisuu barbaadee dhidhiibbadhee isiniin haasa'aan bayyu. Abshir. Sore on lagi request godhee din jira. Wallaahi wabillaahi waa biraadee waa inaa kana umurii si adeera turan jeena kana booddee bakka haati keessatti rabbi si hageessu naan jira abbo. Rabbi naa geessu. Mube bar Mube dhiisi leenca kiyya namni gartee namni gubaa haadhaa hin qabne hin jiru haadha jechuun waan xiqqaati miti obsaan uf qabani rabbiin obsa si haa kennu obboleessa kiyya wallaahi boosseen hin boochisini namni kamiyyuu erga deeme hin deebu waan gaarii godhaafi jirta wallaahi waan gaarii godhuudhaan maali yaadachuun sadaqatal jaariyaa irraa sadaqachuun waan guddaadha booyuun faayidaa takkasilee hin qabu obboleessa kiyya rabbiin siyaasa barsiisu nu hundi keenya karama san deemuudhaaf deemna xiqqaan guddaanis bakkee san irraa namni hafu tokko hin jiru inni irra guddaan ammoo haadha ofii waan gaariidhaan yaadachuudha magfiraadhaan bira dhaabbachuudha kanuma maleeni hadda boo'inna nama fidu tokko hin jiru hundi keenya achuma yaa'aa jirra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karama san deemanii caalaan ilma namaa nu hundi keenya achi yaa'uudhaaf deemna waan taate mubee kiyya obsi rabbi obsa si haa kennu wallaahi boossee illee nu hin boochisini garaan nu hunda keenyaa raafame kan keenya akkas ta'u warri armee ofii hin qabne warri abbaa ofii hin qabne akkam ta'a yoo tana nu hin boochisini mubee keenya rabbi obsa si haa kennu hundi keenyaa namni achirraa hafu tokko hin jiru obsa qabaachuudha ilmi namaa tokko waan kamiyyuu obsa qabaate irra gaariidha si jaalanna akka ati haadhatan tee jaalattu ni beeyna haadhatan tee jaalachuun gaafa harmeen kaatu harmee namaa wajjin booyuun waliin dhaabatuun akka ati jaalala haadha kan keetii qabdu garsiisa jechuudha. Si gabbaatee haadha namaa arrabsu hin garre
sii garbaatee haadha namaa qeetu hin garre ammallee rabbiin si haa kabaju namni haadha ofii kabaju ni kabajama kabajame du'aayii qabda osoo du'aayii qabaachuu baatteetti xiqqaa guddaan sin jaalatu dhagaamuun si duukan raafamu osoo abaarii qabaatteeti iyyuu miti mul'achuu miti qabaachuu miti osoo maal taate mul'attu rabbi si mul'ise du'aayiin isaanii sun si fayyadde akka ilma eebbaa taate eenyullee ni beeka ammallee rabbi si haa mul'isu irra guddaa obsaanuuf qabutu irra gaarii ilmi dhiiraa tokko wanti dhiira jedhameefi waan kamiyyuu obsaan bira darba yoo sittillee jabaatte obsaanuuf qaqqabe obboleessa kiyya siin jechuu barbaada galatoomi. Galatoomi obboleessa koo dhiisee laalaa dhiisee boo'ees matatti ka dhagaamu nama hedduu na jaallatu hin qaba waan ta'eef irratti dhagaamu sin barbaadu nama immoo haadha koo qabrii tarabsaa gammachiisuu hin barbaadu rakkoon qabu. Ati jechuu biyyi duniyaa hagam jedhaan. Wanni jaamu jaame dhugaadha. Haadha namaa tokko nama Sooreen asirratti. Buutee jirtee sooreen. Ati waan amma miira keessa galtee jirtu sanillee hin jiin gaarii miti mucaa qabdaa maatii qabdaa jiruu bareedduu walii jiraachuu deemte inshallah rabbi umrii si haa dheeressu. Miira keessa galtee waan sanillee hin jiin maaliif jennaan ni beeyta wanni nuti jennu ni barreeffamte akkasii akka ilma islaamatti akkasii ba waan bareedaa jechaa odoo deemne bareeda malee lakkii rabbiin akkana haa godhu. Wallaahi gara haadha kiyyaatiin sabaan isaan miira keessa galee osoo hin taane gara haadha kiyyaatiin yaa rabbiin jedha bakka atuman waan gaarii hojjedhee jiru wallaahi tu waan gaarii hojjedhee jiru na fudhadhan jedha yeroo hunda. Wallaahi an aareef miti. Maaliif nama hedduutu saadiqeenis naan darbu san naa darbeera jedhee waa bashannaneen jiraatu kana booddeen maaliif haati koo bashannantee hin jiraanne abadan rabbinuu nan bashannansiisin anatu ofitti barbaade waa tokko du'aa inaan galatina waan akkana. Mubee dhaabbatu wallaahi rajiim jenneeti bashannanaa haadha kootiin boodaan barbaadudha. Assalamu alaikum, ladies. Rabbi nuun andaba. Waalaikum salaam. Mubee soore. Oko, akkam jirtu? Nagaa jirtu soore. Jira. Mubee ko. Haadha siiqee welcome. Wayyi so. Akkam jirtu? Welcome. Galatoomaa hundi keessan akkam jirtu? Tawaan hedduu jettanii jirtu hundi keessan mubeen illee isinillee ulfaadhaa galatoomaa ani waan hin dabaluu hin qabu garuu waanuma tokko mubee yaadachiisuun barbaada. Aarii keessatti akkas yoo taatu miidhaan irra caalaa kan keeti. Because ati waan tokko yeroo hunda irraanfattaa ati kondishinii qabda nama sukkaara qabu yeroo hunda sana irraanfattaa daqiiquma sakandii soddomiin jechuu dandeessa bara mataarra si ba'ee jechuudha. Aariin gaarii miti siif beekta. Ati nama sukkaara qabaattee aynoo nama aarsaa nama maraachaa nama miidhaa garuu cufsiisuu keessaniif hedduu galatooma. Ani daqiiqaa lamallee taa'uu hin dandeenye shirna godhanii dhufee galuu hin dandeenye sanaafuu baheen deeme because sidhiisitii nu dhukkubsa akkas ta'uu kee ilaaluun sanaafuu ani kan yaadu maaliif sukkaara እኔ በአማርኛ ነው የምለው ስኳር ጭንቅላትህ ላይ ወጥቶ እዛው ጸጥ ብትል ወይም ደግሞ ሰውነትህ ፓራላይዝ ቢያደርግ እንደው ለዚህ ህጻን ልጅ አስብለት ሙቤ ለልጅ መኖር እንዳለብህ አስብ። መቶ ኦሮሞ ወይም ለሌላ ሰው የምትረዳው አባ ኦሮሞ ተውኬት ይቀርላፍ ከነ ሚቲ እኔ ማስበው እዛ ጋር ህጻን ልጅ አለ፣ ትልቅ ኃላፊነት አለብህ፣ የምታሳድገው ሰው አለ። ስለዚህ ለሱ አስብ እና ራስን እንደምንም አድርገህ ኮንትሮል አድርገህ ከዛ አካባቢ ላይ ራስን አስወግድ ሙቤ። ስኳር ቀልድ አይደለም። እንደ ቀላል ልታየው ትችላለህ። ቀላል አይደለም። አይንህ ሊጠፋ ይችላል በንዴት ድንገት አይንህ ሊታወር ይችላል። ድንገት ሰውነትህ ፓራላይዝ ሊያደርግ ይችላል። ድንገት አናትህ ላይ ወጥቶ ጸጥ ልትል ትችላለህ። ዛሬ አንተ የእናትህ ሞት እንደዚህ ያሳዘነህ፣ የእናትህ ሞት እንደዚህ ያንገበገበህ፣ ነገ ያንተ ህፃን አድጎ የአባቱ ሞት እንዲያንገበግበው አታድርገው። ተነሰን ያደድ
መጥፎ ነገር ሲያጋጥምህ በህይወት የሚያበሳጭ የሚያሳብድ ነገር ሲመጣብህ የልጅህን አይን እየውና ተረጋጋ። ፕሊዝ እንደዛ አድርግ። እኔ ሌላ ነገር ልልህ አይደለም ውቤ። ይሄ እንደዚህ ነው እንደዛ ላወራ አይደለም። ብዙም መናገር አይጠበቅብኝም። ምን ያህል እንደምንወድህ ራስህ ታውቃለህ። መናገር የለብንም። እኔ እወደዋለሁ ሙቤን እወድሃለሁ ማለት የለብኝም። ታውቃለህ መናከም ከበዳ ከሲጃለቱ አክ ሪስፔክት ሲጎዱ ቤክታ ገሩ እዚህ ጋር እወድሃለሁ የሚልህም ህዝብ ሊያጣህ አይፈልግም። ቢያጣህም ደግሞ ለአንድ ሳምንት ፎቶግራፍክ ይደረጋል። ለአንድ ሳምንት አይ ሙቤ ይባላል። ኢንድ ኦፍ ስቶሪ አለቀ። ሙጫንኬ ገሩ ፎር ላይፍ ሚደማ ጀቹዳ እድሜ ልኩን አባት አልባ ይሆናል። ስለዚህ ሰነ ያደዱ አቲ ኮንዲሽን ይቀብዳ በቃ አለቀ። ይሄንን ብቻ ነው ልል የፈለግኩት። ገለቶሚ ዱጋ ገለቶሙ ሶሬ ገለቶሙ ማለፊ ከበሄድት ፊግስተ ከተከበይተ ያደቺሳ ጄሚቴሬ አከሲበር ፈዘክሪ ጃበሮኒ ነው አመሙ በዋነት ያሶ ጅርቱ ኸነ ሚረኸሰ ገሌ በዱቲ በቃ በቆና ፍደዱ ሲጃለና ሲከበጅና አቲ ዮሙሌ አባ ኦሮሞቲ አኒ ሄዱን ሲጃለዳ ከዱንፋ ኮቲስ ከነቤክታ ሄዱን ሪስፔክት ስጎዳ ገሩ ሚዳንኬ ሄዱን ሚዳንኬ ኑጫለሞ ዳኢመኬ ሚዳ ይሰላሊቲ በሂጀቹዳ አይ ለልጄ መኖር አለብኝ። የልጅህን አይነ ስታዩ ትረጋጋል። ፎቶግራፉን ፊት ለፊት ላይ አድርግ። እንደውም የቲክታክ ስቱዲዮ ቦታ ላይ የልጅን ፎቶ እዛ ጋር ቁጭ አድርገው ትረጋጋለህ። ዱጋ አኑ ሀደማቲቲ እብድ በምል ሰዓት የልጄን አይን ሳይ ሁሉን ነገር እረሳዋለሁ። ሰናፉ ፕሊዝ ለራስህ አስብ። ያንተ መኖር ከዚህ በኋላ ለአንተ አይደለም። ህፃን ልጅ ከመጣ በኋላ ለልጅ ነው የምትኖረው። በኢንተርኔት ላይ አይደለም። በአጠገብ መጥቶ ሰው በጥፊ ቢልህ ልጅህን አስበ ነገር መተው አለብህ። ሰናፉ እዚህ ጋር የሚፈጠረው ነገር ምናምን ትርፍ ነው። ሰና ያደድ አቲ ኮንዲሽን ይቀብዳ። እኔ የጨነቀኝ ቅድም ውስጤን ራሴን ሲያሳም የነበረው እንደዛ ስታበድ ካሁን ፓስአውት የምታደረግ ነው የመሰለኝ። በቃ ፌንት የምትሰራ የመሰለኝ ሲጨነቅ ነበረ። ለምን አውቀዋለሁ። ቢያንስ ሕክምና ውስጥም ነው ያለሁት። ስኳርቅ ላይ ሊደርስብህ ይችላል። ጸጥ ልትል ይችላለሁ። ዘነሰ ይሄን ነው የምለው። Suureen siin jette dhugaadha. Namni sukkaara qabu badaadha. Isaanis sukkaara qaba. Akkuma isiin jette kana yeroo daa'imaa san aarirraan quba fuulduraa kan hundarraa cicciree oole rabbiin na baasee amma garuu alhamdulillah. Kanaaf immoo akka waan xiqqaatti ilaalinii suureen dhugaa siin jette maatii kee yaadachuu qabda. Kadeeme wajjin deemnu nu hunduu madaa qabna. Garuu haati bakka namaan buutu dhugaa qabda. Osoollee ka bakka namaa bu'u ta'ee kadama biraa deeme san bakka isaa namni dhufe hin qabatu. Rabbiin sabrii si haa kennu. Haadha teellee warra jannataa siif haa godhu. Abshir mubee kenna si jaalanna dhugaa nagaan nuuf ooli. yaa deemi boqonnaa fudhadhu ammaan kana. Anillee xiqqoo dubbachuu barbaada mubee. Okay, yeah. Ado, agama sagaleen kee. ni dhagame Mubee ani garuu waa tokkollee jechuun barbaadu ergatii waa'ee kee kaastee dubbatteeti anis keessi kiyya madaa qaba waan ta'eef hanga amma araba biraa gadi ba'een ala taa'ee bu'uu jira jechuudha. Kanaaf obsuu qabda. Wanti haadha ofiif yookaan namarraa du'e tokkoof nama boosisu quuqama seenaa garaa namaa keessa jiru isinii galee. Kanaafuu namni nama du'e nama arrabsitan, namni haadha namaa nama arrabsitan rabbii keessan sodaadhaa. Mubee ati immoo obsuu barbaachisaa. Cimina si godhachuutu barbaachisaa. Maaliif namni kuni mooraalii kee kutuu fi namni haadha namaatiin nama arrabsu namni haadha hin qabne hin jiru. Namni immoo namni haati keenya boruu ni duuti. Haati nama kamiyyuu inuma du'ama beekte. Kanaafuu
Ani illee akkuma keen eelaa qaba beektaa. Kanaaf obsuu qabda. Obsuu qabda. Akkuma kee obboleettiin kiyya yoom biyya Arabaatti naaf dhufte yoom galtatu jechuun na jalaa hafte. Akkuma ati uffata baattu kana uffata ishee tokko miicina. Ufeetiin obboleettii koo uffata ishee illee foolii ishee urgeeffa ji'aan ture. Garuu namni nama jalaan tuqinaa piliis ani obsan qabu sa'aatii lamaa oliin bo'e ergamu been akkana jeeti. Kanaafuu rabbiin sodaadha nama du'e jalaa nama arrabsiina. Abshir bareedduu nyaatiisi obsi namni qoftinuu garaa gubaadha qaba si galee namni nagee qabu hin jiru hundinuu haa xiqqaatu haa guddattu namuu waan itti dhagahamaa qaba. Ammaan tana qubee xiyyaatti boqonnaa godhachuu bira laayifiidha. Isinillee warra as gubbatti ol baatan gartee biraa diddirtanii bakka isa walitti ilaalaa walitti hin kakaasinaadha. Olma jabeessitu waa'ee walii godhudha wanni guddaan. Akkas. Waan ta'uu gartee namuu garaa keessaa qaba gartee yaa. Mube waan sooretti